Yoo yaarka fuune jirra jirtu uummanni Oromoo hundumti keessanuu kana duratti argamtanii akkuma beekamu tibbana kanaan dura waa'ee gandummaa irratti walitti bu'ee irratti kunoo waa hundaa solvi goonee furree jirra. Gandummaan kana booda hin jiru kunoo araara buufnee jirra. Nuti Oromoon kutaa 11 amantiinis ta'ee akkasuma kutaadhaan gargar hin baanu jennee waadaa walii gallee jirra. Kanaafuu warroonni kutaadhaan yookiin amantiidhaan gargar nu qooddani kutaa kamiinuu akka bakka hin buune irratti walii gallee jirra jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu sheer gootaniitiin akka kanatti jechuudha Oromoon bahee hundi isaaniitu walii galee jira. Kanaan booda namni kutaa kamiinuu jechuudha bakka bu'eetiin waa'ee kutaa tokkoo dubbatee nama arrabsu seeratti akka nu dhiyaatu nullee akka irratti murtii fudhannu kunoo walii galteen kenna maali murteessin harkaan murteessin. Kunoo akkanatti irratti walii gallee jirra. Galatoomaa sheer godha. Kana fakkaataa araara bu'ee jira. Kanaan booda gandummaan hin jiru, sanyummaan hin jiru. Nuti tokko waliin nyaannee, waliin dhunnaa, waliin bareennaa, gaddaaf gammachuullee waliin dabarsina jechuudha. Galatoomaa ulfaadha.